شمارك فوني خبجمتوتا كردوبتوتا خينيا جرجرتني سنجيتشا جرا غلطة واقعي ودتشاني جرا داوتوتا خينيا أرى مالي سني دي بي دري وجلي سني بفي داوتوتا خيا دري أكما بيك كموكا أغرتني جرتن إسافي مسفين أمارتيتشي ولي غلانيتي أكسن نما ميدا توران غرو أمو إنينيس غربارا جلا جرسن جلا أوف أركي جلا أسكري غلونسا حالا غاري توري أما مو agartanii jirtan ija hundaan fuudhee akkasitti as deemee kaameeratti viidiyoo marii agartanii jirtan daawwattoota xiyyaanilleen onlaayinii irratti argee durri waan inni biratti argee akkas nama godhu ofiitti amanuu meechoo kooti ija garuu immoo akkuma isin agartanitti argee daawwattoota xiyyaa lammada miila namarraa murre jedhee miila akkasitti qabee akka malee nama godhuu ture daawwattoota xiyyaa amma immoo ميشير بيفهمنا قولي يروح الدولة الدولة اللي نخرج شاطره داوتو تخيا أنا مو نما أكنا ميد آتوره نما خون الدين أورموتي أمارا وجولي قلي أكمتي نما أورمو كنا قولا ياد جوفين جلادي تيرو إيرتو بربادو تره داوتو تخيا لفو مرة تو إيجا فيديو اللي مال سلامتا مرابط فيديو اللي إسني قد إسان جرو داوتو تخيا إسني راتوريتين جرماني في باكو مسان هنداو أكتي نما ميداني في waan irran nama miidhan hunda arkeetiin amarticha masfin sanillee arkeetiin ka akkasumatti itti dhiise qabee agartanii jirtan qabuu hiyyaas garuu immoo akkaan itti dhiises nan qaba isallee dhaqeetiin viidiyoo isin irraa dalagaa amma immoo durrii waan dhiifama nagaafachaa ooluuf ayyeen irraa harkadhu jedhee arra fidee waan inni keessa ture harraa isinii dhiyeessu ana amma immoo yaadasaa هاي سنيب ستو داوتو تخيي ستين سن دبرسا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فورجيت أمت خنيا سينا سنين جنة كنا رانتنا متشير بريتين أرجع داوتو تتقوسيكا لا قوس تنجرو متشير سا تاس يسري أتيجا أماس قوس ما تنجرا أمت خنيا عارتي دي بالسلامة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عشان معركفونا وريا من تابرا سنجتا أكسما أكبراتين غربراتين رانتنا متشير بريتين أرجع متشير نبريت أرجع متشو قال لمان جرا وان كيفي وانا مدرا ديمو تري كوبا قبدني سرما خيسا يا دخيا اسليف كوبيسه يبسان تري غرو اسن امنون تريان تاتف اران تنغا غرو ميچر نبر تركمان تاتف ناس اسوسن دا اكنا متكاتي بدي سنيس هنگم تكا وان اچرن وغيسه عدان خنسني بافنتا متخينا ان ركنا سني يرو درقباتي فيفين كيسني هنگم تكا نامدمه وأنا أكان تيمي دمناتو بيخاتشو سنقوب باران أمتا خينا خاتش خيسيرو خان قبلنا تفدن هدودا أكو بيك تنتي هادا مديوجي قرو إمينو تكامني فوان برا بكيسين دايت أس وان براتي نتي دلدلا إيشو وان براتي خولي كامنو أما اللي دبتشو دي إذن داوتو تقابل نرى نانتاني داوتو تخيّا غافين أن غافت لقفا نادي إيسو فياب ديمامي دورين غافين أن غافت لقفا نادي إيسو كبا fuula keessan duratti gaafin an gaafadhu maaliif akka innilleen itti deemee ture na afaanii deemale maaliif akka rabshaa san eegale maaliif akka nama amaaraa walitti hidhatee nama oromoo irratti shira san akka taxa'u ture maaliif akka nama tumuu ture kanan sirraa fedhaan daawwattoota duratti mushkaatii fi akkas fagaattee haasoftu san alaal ana hadhaamad maallaqa dalagaa waliin qabna har'as bulus ni dubbadha sibira jiraadhus sibira jiraadhus bira jiraachuu baadhuus sibira jiraadhus jiraachuu baadhuus ummata hawaasa oromoo bal'aa biratti ni jira maallaqa itti qabna uummannis waan qabeef waan biraati garuu anuu mana hawaalaa seenetiin isaanuma san keessaa uummanni afaan oromoon beekanii uummata keenya qabanii kan haariyaa fi agoru jiranii agartanii jirtanii hedduu takka viidiyoon maraniin akkananii dirqamaan gubbaarratti isaa seenaan jaanii waan kana gaa maaliif akka dirqamaan gubbaarratti haaseenaan jaanii dirqamaan gubbaarratti haaseenaan jaanii maaliif dhageeffadhu sanis tumsiisanii nama dhagee waan sinjoo adda baafadhu dura an wanni gartee aydi isaanii qaalii isaanii fudheef ummatachi keessa maallaqaaf jettee ta'a maallaqaa miti boo ummanichi keessa jiru kamtu jira kumaatamaan khaynachi keessaa gayyaasa nama meeqa arraas borus viidiyoon agarsiiftanii sirriitti garsaa si qofaa miti abbaa walitti garsuu hin daammaasi yoon gadi lakkisa viidiyoo gartee ummanni keenyatti gaddu sanfaa keesseera garuu haa ta'u wanni dabre jira waan sanii hangaan danda'u ulaa buqqaasee baasee kaan magaalaa geessee irraa gallakkisee kaan ibidda shide jeenii gallakkisee hedduu takka gama booda
بوليس تفيدي خان بيسم ديك يجونا متشير ما أنت نواي برا كان خيسم بربان هاي daawwattoota kiyya ijji inni akkasitti fuudhee kaameraa duratti asiin deemu sun nama maaliif akkas godhan maaliif akkas gootan asirra naa dheessi maaliif jennaan daawwattoonni yoo haana fayyuu barbaade maaliif akka nama akkas gootan aw ati goote amma jarri amaaraa san godhee waan asirra siif fideeme viidiyoo irratti nuti si agarre malee isaan irratti nagarre viidiyoon irratti ni irti amma ijjisanii uummata keenya nakkanallaan nama ijuni dagaa khabakatti hidhamee askarri turkii maaliif chaayina gosa meeqaa jira bakka sanii akkana yoo kaanas beessi baa malee uummata keessanis afaan oromootiin ibsinaan jaan okay ijjisan ta oromoo taate ta amaaraa taate taree taate ta horii taate hin beeku godaan nakkannu malee isaan nakkanne ana ko manni keenya qophaan bubbaaneefin waan san hunda khalaas gara hunda bu'aan qaba gara hundatti bu'aa uummata keenyaa qaba jee fiiduun agarsiise maaliif nama hidhuun nama qaluun ibidda nama rashiduun ni jira agartee jirta. Okay mucaawu maaliif ibidda rashiddan? An ibidda maaliif akkas gootan? Dhageeffadhu ibidda rashidinaan jaanii hidhanii waraanni gartee mucaa tokko shakan qofa kaameraan isa mul'ata malee kan dubarra irratti waan taateef garuu gaa ibidda rashida jee era guuree bushaasha. Ati horiidhaa kan dura si qofan? Dhageeffadhu an lubbuun yoo baatatti itti shanaan qabuttis khasaaraa hin qabu. nama sanacha keessaa baasuufiin akka isaan naan jaan tamaam jee hayyama fudhee qaalii isaanii godhee jechuudha akka nama qaalii isaanii godhutti irratti isla Abraham ibdira shidee nasbeen isaarra hiraatti atakkaa jirti yaanni kee akkamisa. Laallee harki guutuun akkana gubaadha. Harki yoo irraa muramee ni fayya nasbeen baatee mi. Carqeetu gaa gubbaan lasqiidhaan nama akkuma geesses gaa. Yoo harki tokkichaan kun rakkatee uummata keenya nasbeen isaa boodha moo harki tokkichaan kun turuyyaa maaliif uummanni akkuma nasbee baasisaa. Anna mcaajjee seenu baabachiisaa jedhiniin jalaa baafanne malee saraa gartee mcaasa likitti bira shidee nasbeessaa har'aas hin jiraattu ni beektanii daawwattoota keenya. Hayyee nama waan wal dura qabanii miti. Lakki namni dilli akkasitti isin qoonqoo dhaba wal qabdanii akkas gootan san namuutu boobara dalagataa biyyarraa beebar. Micciir namuu dalagataa biyyarraa beemni dalagaan tana makka dhageessiifin maatii. nama waggaa 15 ol 17 ol kutee mitiiti dalagaan tana makka yoo dalagaate ati ilmoo daa'ima amma 6-7 qabuun turre guruun turre maaki gidso an sambar lolaan ambar wallolleeti barsan khana duwa an khana wallolte waan bira joolle miitaatu wallolte abbaa joollolte ilmoo tamucaa amma jaamaal ejinni ette walitti fidin nuti ati qoni amara wali galte maaliif nama oromoo darartaa maaliif lubbuun nama dhiibattaa maaliif ija nama keessaa guurtaa namni kun nama oromooti namni kana godhu kun oromoo tanaaf quuqaman qabu akkana si goosisu kuni ati oromoodha baqattee haranuu raadhiituun qabdu isaan ni qabanii fi saba qaban fakkeenyaaf deemtee achitti saafatu carranaa kana guutamee waan kana harka kiyyaa hin hojjenne ni beektaa namni mana hidhaa harka garraa mi'oonitti daawwatu haa garan harka kiyyaa ammaas jechuudha. waan takka itti garsiisuun fakkeenyaaf uummanni keenya dhibeekan ani jedhama keessaa fuudhee osoo hin taane kan fuudhame haa ta'u annasmenti yoo kutte itti kasaaraan qabuti ittillee isheenuu maaliif wanniin gartee anilleen akkuma isaanitti hidhame wanniin qaalii isaanii san godheef akka nama afaan amaaraatti qishoon kan dubartee hanga saniif na qabanii na rakku jirani wanniin itti seenee waan kana jidduu dhaabbadhee ittisu jiruuf akka hafe ira caalaan namaa kun nasbeen isaanii ba'uujeeti malee tiyyoo baate namni lama bee tiyyoo baate maali tiisheen akkamitti isin akkami yaaddan qoy anuu akkaanti rakkaddanaa beekaa aboo lubbuu namaa baasaa jirtan malee namni ati baafte kamtu jira amma eegaan adda walu eegalterra yoo nama san gayyaafte malee siin jee anilleen viidiyoo sii malee ture bara yoo nama san gayyaafte malee fayyaan tiyyaafte mootummaan dhufte nama mootummaatti fideetiin bakkuma sanuu buqqisan baadiyyaadha qoy dhageeffadhu baadiyyaa bakkisan ganda mana duraan galtu adaamii keessan bakkisan amma mana bakkisan nu geessita naafetin dhayinaa bakkisan ni dhayinaa lafti jechuun namni yaa'ee jira keessaa namaa oromoo ta'e akkatti girgoodee kaameraatti ilaal islaal wanni itti amantan waan kaameraa hamdanii sin galsan malee waan duubatti sin dalaga way beektan isattu hin beektan guutuma namaati ilma namaatu mootummaalleen akkasa mootummaalleen waan kaameraa agarre malee qoosuu miti waan viidiyoon agartan malee fayyaa dhufte mo'ati natti naannoo dhufte bara namaan tanaa Nakos of the Yard of Tatis Diva Masin, Joe, Verte,
akka nama yoo beektu yoo dubbii keessatti fagaattee ilaalte dhiifama jee sana kittu uummanni keenyaas dhiifama waliin jeenis dhiifama bira waliin nukutan. Uummata dhiifama sii gaafata anaa meeqa sii gaafatu anamma akka kiyyatti na gaafachuu dhuftee dhiifama. Daawwattoota awwooma kanaa keessi ibsaa siin jeeti asirrattis fiidoodhaan ammaruufis atimartuufis tokkuma maaliif dhiifame gaan jeenii uummata Oromoo. Heetuma irratti itti himatta dhiifama. Laa jechuun amma itti himuusi tokkichaa gaarattuu yoo geef numa amanan jechuu kiyya. Dhiifama wanni dhiifama ol dabqoonni tadabaltee jirtu waan taateef. Ati garuu natti hin dhiibatini waan jiraa ifa ifatti addisii baasa. Awwa lubbuun nu dhiibatte ani dhiifama namni gaadhiirti dhiifama si jettee itti garagaluun nama dhiibachumaa fi caljaa malee ani akka ati miidhaan irra gaggeessite. Ani amma guyyaa ati dhageessiif ilmaati. Akka ati mana kana sila seentanii si eegalas laayee. Guyyaa ati xaaqaan dhufti saniisi anumaatu qulfi hunda gibbii keessaan qollofee jechuudha. Uummanni karaa bo'uun dhabe malee sis qaboon laalaniitiin. Ayisa. Guyyuma maal dhuftee xaaqaa kan jirre galatti sanii. Dhiirummaa qabdanii maanan qabinaa gabbaatanii boo. Haya gaana asbee tokko irratti si baraadoon sin jedhu baasita. Boon ifteetiin deema buusis. Boon namaatu hin ta'in isa miccirre bara akkana jechuun kuni bara maasii. Egaa daawwattoota keenya kunoo durri haasoo isaanii gartan akkuma beekamu ani akka nama bitamee akka guyyaa bukkas na fakkaate akka nama gartee yookaan dirqama yookaan maalee dirqama narra raawwatan anis nama dirqama narra raawwatamee jira anamma akka hootitti waan maallaqaaf jedhee waan san hojjete na fakkaata daawwattoota biyya. Isaan ka'e maallaqa. Kanaafuu nasbiraan taphattaa maallaqa akkamii yaaddisaati. Meegaa bakka silaa gartee namarraa qabee hin qabne namni dararuu turan san haadhaan wanni qabneef maallaqa irraa dhageeffadhu adda baafatu agarsiisuu qaba daawwattoota. Dhageeffadhu uummata keenya haadhaan wanni qabeef maallaqa achi maallaqa walii qabdu waraan amantanii mana baattanii isiniif kakadha.